sabii waaqayyoo kamitti fayyaa keessanii waaqayyo gooftaan macaa nu gargaaree hamma guyyaa kanatti waan nu gargaaree waaqayyoon gooftaan macaa guddaa baay'isne waaqayyoon galateeffannaa amma yeroo kana immoo jechuudha sagalee waaqayyoo waan dhageeffannuu fi daqiiqaa muraasa waaqayyoo walii wajjiniin kadhanna yaada keenya fuula waaqayyootti gadi qabannee waaqayyoon kadhanna mootii bara baraan jiraattu sagalee kee waan nu wajjin jirtuuf nu gargaarte kaleessaa dheengadda baroota baay'ee keessatti waan nu wajjin taateef si galateeffannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Sabni siin gargaaramne sabni siin du'a oolle yaa waaqayyo gooftaa macaa galata siin jenna dubbii kirraa hirmaannee sagalee kirraa hirmaannee yaa waaqayyo gooftaa macaa lafa kana ga'uu dandeenyeerra. Kanaaf baay'ee garaan keenya sitti gammadaa si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kee olii waaqaraa nuuf ramadii ayyaanni kee duwwaan nu wajjiniin haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa macaa dubbii kee hirmaachuudhaaf adeemaa jirra. Dubbiin kee kun immoo hafuura qulqulluudhaan guutamee waan ta'eef sagalee kee dhageenya kan jiraannu nu gargaare nu wajjin ta'i maqaa Yesuus jettee ameen. Sagalee waaqayyoo keessatti Efesoon boqonnaa 4:17 kaasnee walii wajjin ni ilaalla. Sagalicha nan dubbisaa innis akka kana jedha. Egaa si'achi akka warra saba waaqayyoo hin ta'iniitti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa gooftaatiin cimseen isin gorsaa'edha. Mata duree kanarratti kan nuti walii wajjin ilaallu yaada waaqayyoo duukaa bu'u kan jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Abbaan barreessaa kana jechuudha. Sagalee kana gaafa barreessu warra Efesooniif akkasidha. Yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin deddeebine jedha. Mata duree nurratti fudhannee ilaallu yaada waaqayyo duukaa bu'u kan jettudha. Yaada waaqayyo duukaa bu'u yaadota garaagaraatu jira. Yaada waaqayyo duukaa bu'uudhaa fi yaada biyya lafaa duukaa bu'u kan jettu jirti. Sana keessaati yaada waaqayyo duukaa bu'u kan jedhu gaafa ilaallu yaadi waaqayyo maal fakkaata? Yaadi biyya lafaa immoo maal fakkaata? Warri yaada waaqayyo hordofanii hafuura waaqayyootiin gaggeeffamanii warra jiraatanidha. Warri biyya lafaa keessa jiraatan immoo kan immoo yaada biyya lafaa duukaa bu'anii warra jiraatan immoo warra fedhii foon isaanii yookaan immoo wanta isaan barbaachisu hundumaa irratti yaada isaanii hidhatanii jiraatanii jechuudha. Sagalee kana keessatti kan nuti wal wajjin ilaallu egaa'edha. Si'achi isin akka saba warra waaqayyoo hin ta'inittidha. Warri saba waaqayyoo hin ta'in maal ta'anii jiru? Akkam ta'aa jiru jettanii yoo ilaaltanii warri yaada waaqayyoo keessa hin jirre jechuudha. Yaada mataa isaaniitiin adeemu olii gadi. Yaaddi isaanii dukkaneeffameera. Seera waaqayyo keessaa bahanii bakka biraa jiraatu. Egaa warri yaada waaqayyo keessa jiraatanii jechuudha. Kan isaan jiraatan hafuura qulqulluutiin gaggeeffamanii yaada waaqayyo duukaa bu'uudhaaf maal gochuu nu barbaachisa yoo jenne tokkoffaarratti lafa rabnee dammaqnee akka duukaa bu'u nu barbaachisa. Namni tokko rafee jira ta'ee jennaani waan tokko duukaa bu'uu hin danda'u. Efesoon boqonnaa 5:14 gubbaadha kaatanii yoo ilaaltanii yaa isa raftee jirtu dammaqi waaqayyo immoo siif ibsaa jedha. Lafa rabne jiru sanaati yookaan immoo yaadatti keessatti kufne jiru sanarraa yoo dammaqne waaqayyo akka nuuf ibsu sagaleen kun nutti dubbata. Waaqayyo gooftaan macaa nu gargaaru. Egaa yaada waaqayyo duukaa bu'u jechuun yaada biyya lafaarraa adda bu'uu nu gaafata. Yaadi biyya lafaa immoo wantoota garaagaraa hammata. Sabni waaqayyoof dhiiga waaqayyootiin qulqullaa'ee jiraatu immoo yaada waaqayyo duukaa bu'ee hordofee akka jiraatu barbaada. Inni lammataani wanta nu miidhu irratti aboo akka qabaannu nurraa fedha. Wanta nu miidhu irratti wantoonni nu miidhan immoo lubbuu keenya miidhanii yookaan immoo foon keenya kana balleessuu barbaadu. Seera uumama boqonnaa 4:6 gubbaarraa kaasnee gaafa ilaallu ilmaan abbaa tokko argina Qaayinii fi Abeel kan jedhaman. Inni tokko aarsa qulqullaa tiksee hoolotaa ta'eeti hoolota isaa keessaati isa gaarii isa filatamaa fidee qalma dhiyeesse. Inni tokko immoo wanta qoteerraa wanta biyya lafaarraa hojjeterraati midhaan irraa fidee dhiyeesse jechuudha. Waaqayyo gara aarsa Qaayinii fi gara safaara turaadhaan ilaaluu dide. Sanarratti Qaayin baay'ee aaree baay'ee dandan. Naan afurri qulqulluun akkas jedheeniini. Yaa Qaayin jedheen utuu wanta gaarii goote ta'eeti silaa ol jetta turte amma garuu maaliif aariidhaan guutamte jedhe yeroo itti dubbatu argina. Egaa cubbuun riphee si eeggachaa jira isarratti aaboo godhadhu jedheeniin inni garuu aaboo irratti qabaachuu hin dandeenye. Egaa yaada waaqayyo duukaa bu'uuni wanta nu miidhu irratti akka nuti aaboo qabaannu nurraa barbaada. Nuni garuu isarratti aaboo qabaachuu dhiifne inni aaboo nurratti qaba jechuun miidhamaa ta'uu keenya ibsa. Waaqayyo gooftaan macaa nu wajjiniin haa ta'u. Inni kan biraani soba of keessaa baasnee dhugaa akka haasofnu nurraa barbaada yaada waaqayyo. Namni baay'een wantoota dhugaa hin taane tokko ol fuudhanii gadi fuudhanii maqaa namaa balleessuutiin wantoota garaagaraa gochuudhaan biyya lafaa kanatti deddeebii gochaa oolle. Yookaan immoo bakkaa bakkatti gaafa deddeebinu maqaa namoota haasa'a oolla. Efesoon boqonnaa 4:25 irratti akkasidha. Adduma addaan namni soba of keessaa baasee dhugaa haa dubbatu jedha. Waaqayyo gooftaan macaa nu gargaaru. Kanaafis jedha namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Nuyi bu'aa dhaqna waliiti yoo hammam aartan iyyuu cubbuu hin hojjetinaa jedha. Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Egaa yaadi waaqayyo lafa aarra jirutti yookaan immoo bakka aarra jirutti cubbuu hojjechuu keenya hin barbaadu.
Maaliif jennaan inni jaalalaa waan ta'eef, inni obsadha waan ta'eef, sabni waaqayyoon duukaa yookaan immoo yaada waaqayyoo duukaa hiriiree jiru immoo kana hundumaarraa of to'achuu akka danda'u sagaleen waaqayyoo keessaa baasee nutti dubbata. Bakka jiraannutti lafa jiraannutti ofii keenya yakka meeqa qabaanne namoota irratti immoo wantoota meeqa lakkoofne ofii keenya akka waan yakka tokko hin qabneetti of ilaalla. Garuu nurra kan jiru yakkaa dhibbaadhaan baay'atudha. Egaa yaadi waaqayyoo isa kanarraallee bilisa akkaataa nutti dubbata gooftaan wajjin haa ta'u. Faarsaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 gubbaarratti yeroo ilaallu yoo hammam aartan iyyuu cubbuu hin hojjetinaa jedha. Yeroo tasgabbooftanii siree keessan gubbaa ciibsanitti waa'ee kanaa itti yaadaa jedha. Namni yeroo tokko isa wantoota guyyaa gochaa oole wantoota badii dalagaa oole yeroo sa'aatii boqonnaa isaatti sa'aatii aara galfatutti itti yaaduun barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoos kan inni nutti dubbatu yeroo boqottanitti sa'aatii irriba keessanitti yeroo siree keessan gubbaa ciibsanitti jedha wantoota kana itti yaadaa jedha. Nuun garuu wantoota goone sana wantoota balleessineerra jennee yakka keenya waaqayyotti himachuurraa wantoota garaagaraa jennee yakkamaa ta'uu keenya calaqqisiisna yeroo baay'ee. Yaadi waaqayyoo garuu balleesseedha jennee yaada waaqayyootti akka deemnu nurraa barbaada maleeti akka keessa deddeebinee booyyee jennaa tokko dhiqatee ka'eeti dhoqqeetti deddeebi'ee dhoqqee haallata. Sabni waaqayyoo yeroo tokko wantoota akkasii kana agarsiisuu jaallatu. Wantoota akkasii kana agarsiisuu jaallanna nuti namadha waan taaneef jechuudha. Yaadi waaqayyoo garuu isa kana keessaa bilisa akka taanu nurraa barbaada. Waaqayyo gooftaan wajjin haa ta'u. Inni kan biraanii jireenya baraa isa darbuu duukaa akkam boone nurraa fedha. Wantoota calaqqisan kana duukaa bu'uu barbaada namoonni baay'een yookaan garri dargaggootaa kun gara umurii dargaggummaa keessa yeroo jirutti wantoota biyya lafaarraa gara keenyatti argaman obbolootarraatii wantoota agarru gara magaalaa deemnee wantoota ilaallu wantoota akkasii fayyadamuu barbaanna. Jireenya baraa isa darbuu duukaa. Jireenyi baraa inni darbu kun immoo maalidha jennee yoo ilaallee namootarraa faashinii dhufan warra sagaleen waaqayyoo hin barbaanne jechuudha. Jireenya baraa isa darbu duukaa hin bu'inaa isa kanarraa of qusadhaa. Sagalee waaqayyoo keessaa kan nu baasu yaada biyya lafaarraa fudhannee jiraachuu barbaanna malee sagalee waaqayyoo immoo maal jedha kan jedhu nu keessa hin jiru yeroo baay'ee. Sagaleen waaqayyoo maal jedha? Sagaleen waaqayyoo maal dubbata? Bakka adeemnutti lafa jiraannutti maal laan jedha jennee ofirra barbaaduurra wanta yaadi mataa keenya yookaan immoo yaadiin keenya kan inni godhu gochuuti jaallanna. Egaa yaadni waaqayyoo wantoota kanallee akka hin goone nutti dubbata. Jireenya baraa isa darbu. Haalli dhugaatii hin darbaa, haalli faashinii kamiyyuu hin darbaa, hiriyyummaa wajjiniin umurii keenyatti waan hin malle gochuudhaaf tattaaffii gochuu dandeenya. Garuu yaadi waaqayyoo isa kana miti. Inni kun jireenya lafarraadha waan ta'eef hin darbaa waan ta'eef jireenya baraa isa darbu kanarraa bilisa akkaataa nutti dubbata. Inni kan biraanii yaada waaqayyoo keessa taane gaafa murtoo laannu nama qajeelaa taana. Yaada waaqayyoo keessa taane murtoo sirrii gaafa laannu. Mootota isa dura boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaarraa kaasnee gaafa ilaallu akkas jedha. Dubartooti lamatu turan isaan ejjitoota turan. Isaan iyyuu ijoollee da'anii ijoollee qabu turan. Hirriba keessa utuu rafaa jiran isheen tokko mucaa isheerra ciifte yeroo isheen ajjeestu achi ajjeestee kaate immoo yeroo isheen isa fayyaa sana jalaatii fudhattu argina. Mul'ata isaa ajjeesee biyyi lafa kan keetiif hin hilu. Yaa nama waaqayyo lafa jirtutti yaada waaqayyo keessa taate kan mul'ata kee eeggachuu barbaaddu biyyi lafaa yoomiyyuu siif hin hilu. Maaliif jennaan biyya lafaa keessa jirta waan ta'eedhaaf biyyi lafaa siif hin hilu. Kan isaa ajjeeseera sirkaas ajjeesuu barbaada. Kutaa kana keessatti gaafa galsignee ilaaluuti. Solomoon ogeessichi kun yaada waaqayyoo keessa ta'eeti murteessuudhaaf yaalii godhe. Yeroo isaan gara mootii kanatti dhiyaatanii wal falmii jalqabanii isheen tokko akkasitti halkan kaatee ajjeestee fiddee kan isheen jala keessee kan koo isa fayyaa fudhatteette isheen sunis kan koo isa fayyaadha jedhanii wal loluu jalqaban dubartoonni kun lameen. Innaan ogeessi kun akka kana jedheetu dubbata. Haaduu fidaa yookaan immoo billaa fidaa gargar baasatanii tokko isaaniif kennaa jedhee itti yaade gaafa dubbatu. Haaduunis dhufee mucaanis qalamuudhaaf gaafa qophaa'u. Isheen haadha mucaa hin taane akka mucaan sun qalamuu fi murtoo laatte. Garuu haati mucaan sun akka kana jette akka mucaan sun waan hin barbaanneef fedhiin ishee mucaan sun jiraachuudha waan ta'eef mucaan kun du'uurra mana isheetti akka guddatu jettee mootii kanatti himte. Mootiin kana gubbaa dhaabbatee yaadi kun yaada sirrii haati mucaan isheen haaduu jette kun mucaan kun kan ishee akka hin taane kana ilaalee kanarratti murtoo fudhachuu danda'e. Mucaa ishee harkaa fuudhaa. Ishee haa jiraatu jetteef laadhaa jedhe yeroo inni murtoo kana laatu namichi kun ogummaa waaqayyoo harkaa kadhateen ogummaa waaqayyoo harkaa fudhateen ogeessa jedhamee beekame.
yaada waaqayyo duukaa gaafa buunu, yaada waaqayyo duukaa gaafa jiraannu, yaada waaqayyo duukaa gaafa adeemnu ogeessa ta'uun keenya mirkanaa'aadha. Maaliif waaqayyo abbaan nuuf ogeessadha waan ta'eef ogummaa immoo karaa isaa waan arganneef jechuudha. Kanaaf yaada waaqayyo duukaa bu'uuni yaada biyya lafaa jiru hunduma sagannee gaafa yaada waaqayyo duukaa gaafa buunu. Biyya lafaa keessatti hin lolamna garuu akka hin mo'amne. Maaliif jennaan yaada waaqayyo duukaa buune waan ta'eef. Biyyi lafaa rakkinadha jedhee waaqayyo gooftaan Maccaas gaafa dubbate. Ani immoo moo'eera isinis moo'amoo jedhee dubbate. Egaa yaada waaqayyo duukaa gaafa buunu biyyi lafaa lola qaba wallaansoo qaba obboloota ko. Maaliif jennaan dhiiga qulqulluutu nuuf dhangala'e gatii guddaatu nutti baafame. Waan haati keenya abbaan keenya yookaan immoo lammiin keenya waan nurraa baase waan ta'eef kanaaf seexan immoo kana jalaa si butachuu barbaada. Yaada waaqayyo jalaa si fudhachuu barbaada. Ati garuu yaada waaqayyo keessa jiraachuu gaafa barbaaddu yaadota biyya lafaa keessa jiraatan hunduma isaa ofirraati cufuu nurraati barbaachisa. Egaa kan bira gaafa ilaallu namootatti murtoo hin malle akka murteessine nurraa barbaada yaadi waaqayyo. Namootatti murtoo hin malle akka murteessine. Maatiiwwan boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa kaastanii gaafa ilaaltan akkas jedhee dubbata sagaleen kun. Yaa obboleessa naayidha. Utubaa ija kee keessa dhaabbata garuu ati huuba ija obboleessa kee keessaa fuuchuudhaaf ariifattaa jedha. Hubattee baasuu fi akka dandeessutti utubaa isa ija kee keessa jiru sana baase jedheetti dubbata sagaleen waaqayyo. Wanti ittiin namaa laatteef immoo siif safaramadha. Namatti akkuma murteessitu sittis immoo murteeffamaadha. Qodaa safaraa ittiin namaaf safarteef immoo siif safaramadha. Egaa nuuni yeroo baay'ee lafa jirru gubbaa dhaabannee murtoo garaagaraa laachuu barbaanna. Yaada garaagaraa laachuu barbaanna. Yaadi waaqayyo immoo namatti murteessi jechuu otoo hin taane namoota araara gochuu, namoota yakkarraa gara waaqayyootti akka deebisu yaadi waaqayyo isa kanadha. Yennoo tokko tokko akka qulqullootaatti of lakkoofnee warra yaada foonii keessa ta'an yookaan immoo yaada biyya lafaa keessa ta'anii waaqayyoo yakkan mana waaqayyoo keessa gadi baasuudhaaf ariifan warra akkasii mana waaqayyoo keessa ari'uudhaaf tattaaffii guddaa goon. Garuu immoo miti. Nuumtiyyuu mataan keenya immoo rakkina guddaa qabna, cubbuu guddaa qabna. Garuu waaqayyo gooftaan Maccaas cubbamootaaf waan dhufeefi kanarraa bilisa nu gochuu danda'e. Waaqayyo gooftaan Maccaas nu wajjin haa ta'u. Sagalee kana kan nuti irratti walii wajjin ilaalaa turre yaada waaqayyo duukaa bu'u kan jedhudha. Yaadi waaqayyo immoo maalidha? Yaadi biyya lafaa jira, yaadi waaqayyo jira jennee ilaalleerra. Yaadi biyya lafaa fi yaadiin foonii tokkodha. Yaadiin hafuura qulqulluu fi yaadiin waaqayyo immoo tokkodha jenneerra. Egaa yaadi waaqayyo lafa rafnee jirru akka dammaqnu wanta nu miidhu irratti immoo aaboo akka qabannu nurraa akka barbaadu. Soba keessaa immoo baanii dhugaa dubbachuu akka yaannu yookaan immoo akka goonu sagaleen waaqayyo nutti dubbate sagalee waaqayyo gooftaa Maccaas isa dhageenya kana akka ittiin jiraannuuf afurri waaqayyo gooftaa Maccaas nuuf haa eebbisu. Sagalee isaatti waaqayyo ittiin galateeffanna. Sagalee kee waan wajjin taateef yaa waaqayyo gooftaa Maccaas guddaa si galateeffanna. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee waan nu dhageessiftee sagalee kee waan nutti dubbattee ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee dhageenyetteen jiraanna nu eebbisi nu gargaari maqaa Yesuus jettee waaqayyo si na eebbisu.